Biqiltuun odaa faalama qilleensaa hir'isuu keessatti gahee guddaa qabaachuun himame. Oomishni biqiltuu odaa akka babal'achuuf hawaasni fi mootummaan xiyyeeffannoo akka itti kennan dhaamame. Odaan biqiltuu uummanni Oromoo nagaa fi araara jalatti labsu ta'uu isaatiin uummata Oromoo biratti iddoo guddaa qabas jedhameera. Fiinaan Nugusee dabalata qabdi. Oromoon odaa jaalata. Bakka guddaas kennaaf. Cal'isee mukummaa isaatiif osoo hin taane mallattoo inni bakka bu'uun achi dhuftee aadaa fi seenaa Oromoo keessatti qabu guddaadha jedhu qorattoonni seenaa. Akka falaasamaa fi duudhaa Oromootti odaan madda nagayaa fi mallattoo eenyummaa tokkummaa uummata Oromootti ilaalama. Oromoo birattis faayidaa duudhaa Oromoof qaburraa kan ka'e odaan mukoota jiran keessaa baay'ee kabajamaadha. Odaan osoo bokkaan hin roobin turullee bishaan malee waggaa 2 hanga 3tti turuu danda'a. Oromoon odaa akka mallattoo araaraa, mallattoo nagaa fi milkiitti ilaala. Kanaafuu odaa jala waraanni hin qubatu jedhama. Odaa jalatti wanti hamaan hin hojjetamu. Odaa jalatti adabbiin du'aa hin dabarfamus hin raawwatamus. Dargaggoo Zinaabuu Taakkalaan magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Eekkaatti dargaggoo biqiltuu odaa oomishuu irratti bobba'ee jiru yommuu ta'u, biqiltuun odaa mallattoo eenyummaa uummata Oromoo fi mallattoo nageenyaa dabalees mallattoo dimokiraasii akkasumas faayidaa garaagaraa qabaachuu isaatiin biqiltuu odaa oomishuuf akka isa kakaase ni dubbata. Odaan hooda kan jedhu miidiyaarraa argeetaniin kaka'ee miidiyaan yeroo waa'ee odaa dubbatu odaan hooda ta'uusaa, mallattoo nagaa ta'uusaa, mallattoo dimokiraasii ta'uusaa, muka qulqulluu muka hafuura qabu ta'uusaa argeetan, mallattoo uummata Oromoo ta'uusaa argeetan, lubbuun jiraachuusaa eegan nagahee booda maaf hin babal'atu re'uusa jedhu yaada akkasiina keessa seene. Biqiltuun odaa faalama qilleensaa hir'isuu irratti gahee guddaa qabaachuu kan himu dargaggoon kun biqiltuun kun firiin isaa akka nyaatamuu fi uummata Oromoo biratti mallattoo nageenyaa ta'uu himee jira. Biqiltuu kanaafis xiyyeeffannoon kennamuun oomishni biqiltuu kanaa akka babal'atu hojjetamuu akka qabus dhaameera. Warra firiin isaa nyaatamu keessaallee tokkodha. Abukaadoof maangoo qofaa miti dhaabbachuu qaba. Odaan illee dhaabbachuu qaba. Xiyyeeffannoonis kennamuufii qaba. Qilleensa qulqulluu oomishuu irratti samma odaa kan oomishu hin jiru tasuma. Akkuma aadaattis immoo muka nagaati. Achi jalatti nagaa malee, odaa jalatti dhugaa malee sobni hin dubbatamu. Meeshaa waraanaallee fuudhamee jalan seenamu. Kanaaf odaan aadaatiifis, ikoonomiitiifis, addunyaatiifis gahee guddaa waanta qabudha. Irratti haa xiyyeeffannu. Warri qabnus immoo mana keessas immoo dhaabbachuu ni dandeenya. Dargaggoo Zinaabuun hanga ammaatti biqiltuu odaa 30 ol dhaabuu eeruun gara fuulduraattis cimsee akka itti fufu kan hime yommuu ta'u, koomishiniin turizimii Oromiyaa deeggarsa garaagaraa taasisaafii turuu kaasee jira. Kana dura amma naannoo biqiltuu 30 oomishnee dhaabbataniiru, hundumti isaanii iyyuu dhaabbataniiru. Amma nu harka naannoo biqiltuu 25 nu harka jira. Fuuldura keenyas amma inni nuti annaan ittiin jiraadhuuf sama biqiltuu odaa kan babal'isuu irratti hin jiraadha. Amma umuriin koo jirutti odaa babal'isuu irraa wanti na dhaabuun jiru jedhee namana. Koomishiniin keessattuu viizit Oromiyaan yaada biqiltuu odaan yeroo fuudhee bira deemu tokkichumaan gammachuudhaan na simatanii achirratti illee kan hirmaadhuuf biqiltuu kanallee fuudhiitti hirmaadhu jedhanii illee bakka gaarii illee naa kennanii irratti akka hirmaadhu illee na jajjabeessanii. Calaqqeen aadaa Oromoo dhalootaa gara dhalootaatti akka darbu dargaggoon gahee qabaachuu kan kaasu Zinaabuun dargaggoon biyyaa fi hawaasa isaaf gumaacha akka taasisu ergaa dabarsee jira. Namni namadha. Namni waa tokko wanta seenaa qabu tokko hojjetee darbuu qaba. Gumaachi nama tokkos wanta tuffatamu miti. Akka nama tokkootti eenyumtuu dargaggeessis ta'e eenyumtuu biyya isaatiif saba isaatiif waan tokko gumaache wanta danda'u tokko wanta uummatas fayyadu kun amma aadaa keessatti baay'ee gahee guddaa qaba. Nageenya keessatti gahee guddaa qaba odaani. Koomishinar itti aanaan Koomishinii Turizimii Oromiyaa Obbo Naggaa Wadaajoo gama isaaniitiin aadaa fi duudhaa uummata Oromoo kunuunsuun dhalootaa gara dhalootaatti dabarsuuf hojjetamaa jiraachuu kan himan yommuu ta'u, koomishinichi dargaggoo Zinaabuuf deeggarsa adda addaa taasisaa turuu himaniiru. Baay'ee faajjii guddaa godheet waan kana hojjetaa jira jechaadha. Odaan tokko guddachuudhaaf waggaa dheeraa gaafata. Odaa jechuun immoo uummata Oromoo biratti iddoo guddaa akka qabu hin beekama. Dhufee akka inni beeksifatu gabaa kana namoota wajjin walitti dhiyeenyummaa gabaa uumuun akka inni danda'u carraa kana uumneef jirra jechaadha. Akka keenyatti wanta goonu keessa tokko isa kana jechaadha. Inni kun maallaqa maashallaqu dullee miti. Garuu atillee miidiyaan illee kan iddoo kanatti waan inni dhufeef arge miidiyaan gara biraallee isa argee intarviyuu gochuu danda'a. Namoonni biroon dhufanii gaggaafachaa jiru kan bituuf hin jira. Isaaf carraa guddaadha jechaadha.